itti naasa'in egaa hordoftoota keenyaa dhiifamaa yeroo daawwisan ittiin agarsiifne shunkurtii jechuudha natti hin tolle sokkeetti hin jiru ture ararra maaliifi wanta dalagu jedhu kuni amma shunkurtii haala kanaan qopheeffadhee bilcheeffadhee ganama itti naqa jechuudha waan akka foonii kanaaf yeroodhaan qopheessuuf waan ta'eefi asumaanuu maashinii tana bitadhaa warroonni bitate hedduu bareedaadha hedduu takka akka ajaa'ibaatti bulleessite akkuma argitan kana haala barbaadanii kana caalaa illee bulleeffachuu dandeessanii akka fedhii keessaniif jechuudha garuu maashinichi diqqishuu fakkaatti malee hojiin isii humna isiitii oli dhugaa hedduu akkanatti toltee jirti kana bira ammoo akka maashinii kaawwanii san daddafteen tabalaashaatu yoo diqqaate waggaa lama fayyadamee jira erga bitee waa takka kun akkuma argitan kana sirriitti daatti jechuudha haala kana olitti yoo barbaadan bulleeffachuu dandeessanii kana oli immoo guddistanii yoo barbaadan sun akka fedhii keessaniiti egaa simboon eessa heddu maaliif kana muluu dalagdee yoo jettan viidiyoo haga dhumaa ilaaluudhaan hubadhaa haala kanaan daakkannee jirra maashinii isaa guutuu isaa ilaaluu barbaadan kana fakkaata waa baay'ee qaba jechuudha kan abbaa seetti 5 sanidha ka bunaa qaba ka juusii qaba ka juusituu lama qaba egas isa kana yeroo an bitu jechuudha baay'ee takka bareedu baay'istee namatti tolti gizee daakuu jechuudha sirri bulleessiti kana fakkaatti supermaagii onni isa kuma argitan kana egaa akkas isiniin jedha yoo seet tole bitadhaa qullubbii immoo kan qopheeffannee jira egaa kan dalaguu nu kana shunkurtii kana yeroo bilcheessinu yeroo viidiyoo hunda isaatu waliin tura ilaala haala kanaan daakkannee jirra gara itti aanutti dabarra jechuudha galgala waan ta'eef qopheeffataa jirra malee amma hojjennu galgala waan ta'eef jechuudha booda waan mudhanneef kana fakkaata viidiyoo gizee lukkuu kana addaan babaasu jechuudha yeroo gurraamtu irra jalqabee silkii waraabe jedheeti banee achirra kaa'ee yoo deebi'u yoo qalamee geessamee asitti godhaneetiin hin dhiquuf garana deemu bilbila oon irra hin goone jechuudha hedduu takka aaree jira baay'ee takka viidiyoo kana hin dhiisa jedhetti garummoo ifaa jenkii garaana nyaate kanaaf akka hubattan abdiin qaba ammoo addaan gizee addaan babaasa egaa geessi amma bar dhumarratti yogguu ooni akkasii baay'ee takka aaree ture hanga amma viidiyoo hangamma hojjedhe keessa viidiyoon kun baay'ee takka na aarsee jira jechuudha maaliif yeroo akkasitti ifaajee wajjiinunni jedhetti addaan babaasanii waan waraabee fakkaatee hin waraabne akkana isiniin jenna hordoftoota kiyyaa kuni lukkuu lama jechuudha lukkulee lama egaa gatii lukkulee yoo barbaadan himuu danda'a foon isaa akkana jira dhugaa hin dhiisa jedheen ture garuu garaana nyaatee ifaajeen kiyya akkuma tan abdiin qaba haala kana addaan babaasne geessinee jirra lubbuu bakki kun lubbuudha agartanii haala kanaan isinumatti agarsiisuu fi gana irraa dhiqamee maal ta'ee qulqullaa'eetii kan dalagamu ni beektanii akkana isiniin jedha yoo barbaadan lakkaa'uu danda'a wanni isaa kana akkana isiniin jenna galgala irraa dhiqee galgala irraa dhiqee seebichee maaliif akka fuudhee qabaatu amma sa'aatii 10 ta'uu keenya asuma jala muruu isa tolchine jennee bullee qorra kanaaf galgala shunkurtii qofa bilcheessinee amma kana irraa dhiqee itti naqaa jechuudha haala kanaan Jangan ada di jadi. Muli ko rawas aja. Mau rawas tekan jadi. Rawas saya itu isulin orang 3 tewa tidak santi. Payung mah kena berasawan kali ko rawas na. Lala kana lalang. Ajaib. Harkiwan di dua fakar. Tianse sakana jogara karatti godhanneetiin isa kana irraa baasuu qabna gogaa isaa kana irraa quncifnee gatuu qabna jechuudha haala kana
haala salphaa ta'een. Inni kun hin barbaachisu. Waan ta'eef irraa baasna. Inni illee akkuma argitan kana cimuma qabaa keessaatti gartanii. Isa haala kanaan goone irraa baafanna. Egaa shunkurtiin keenya nu bilchaatee jira, qophaa'ee jira. Halkan waan ta'eef sagalee gadi qabee dubbataa jira jechuudha. Hubattanii jedhee yaada. Haala kanaan isallee irraa qulqulleeffanneera. Duraa duuba isaa duubni isaa kun kana garaan isaa kun akkanatti irraa bahee jira jechuudha. Kamtu irraa bahee isa kana irraa baasee kan nyaanni yeroo isaan nyaatan as keessatti gudunfamaa oola. Bifa isaa akka jijjiiree ilaala. Kun hin barbaachisu jechuudha. Kanan barbaachisa. Lukkuu lama waan ta'eef lamatu jira. Akkuma isinitti mul'atu kana. Kanaaf lukkuu lama waan ta'eef coggaarraa lamatu jira jechuudha. Isa kanallee akkuma duraa sanitti suuta jechuudhaan karaa itti baafannee san booda irraa baasna jechuudha. Waan hin barbaachisne. Nama naa qabu hin argine. Haala kanaan goonee waan hin barbaachisne irraa baasuu qabna. Wanti jalaa baay'isee. Kanaaf taa'u isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argitan kana dhugaa harki kiyya waan dibata wayii dibadhe fakkaata laala. Namatti hin tolu. Coomni kun waan hin barbaachisnedha jechuudha. Wajjin asirree lungaamna wajjin hojjetu hin qabnu. Waan hin barbaachisne akkanatti addatti irraa baasnee irra mee ilaala kana foonuu fakkaata garuu cooma jechuudha. Isa sibi jedhamsan jechuudha akkasii. Kanaana kanarraa baasee isin jira. Amma asitti haalaan qulqulleeffadhee harka kiyyaa irraa kun akkanatti jira. Egaa hordoftoota kiyya haala kanaan qophaa'ee jira jechuudha kuni. Kun haala kanaan qopheessaa jaarsa qopheessee miidhagina jechuudha. Maaliif foolii gidduu sirriitti yoo dhiqan malee hin galu. Sirriitti dhiqamuu barbaachisan miidhaan ta'anii soogiddi immoo murteessaadha jechuudha. Yeroo amma akkanatti bulchanii ganaa godhuu barbaadan soogidda firfisanii jechuun hedduu bareedaadha. Akka foolii qabaanne godha. Lagi itu cara berarti. Kalau bisa ada simbol. Apa yang nyatanya itu sendiri sudah tidak kamu baru bisa ada karena udah sering bertemu. Ya kan tahu. Saat itu dekat yang pandai kan era yang itu jadi beda sih. Cerita sih. Egaa lukkuu lama isiniin jedhee jira. Isiniif baay'ee bilchaate. Haala kanaan ajaa'iksiin geenye jira. Takkaa isaatiin akkanatti irraa sirriitti keessa gennee dhiqamuu qaba jechuudha.
sinin jenna egaa kanatti kaa'ameen booda ammallee dhiqaan isaa keessaa jennee isaa foolii takka kan qabaanneef jechuudha sirriitti dhiqamuu qaba. Quando mi cerco di chiedere Safon masa tayo. Ikaw kumain ang kanaan mo dito. Ibigay siya mo. Ibigay siya nasa. Ikakata ang mga gala. Ikakata ang mga gala. Looming ka na jira. Looming ka na. Ibigay ka na. Jiraan tayo. Akkanatti loomii kan addaan babaafanne isaanillee sirriitti cuunfaa isaatiin dhiquu qabna. Dhagahaadha. Kana goonee booda mukatti hin yoo baay'ee hin qabu galgala dhiqame waan ta'eef jechuudha. Amma yeroo isaa dhiqaa jira. Galgala dhiqee sirriitti bulchee qonna namni irra deebi'ee dhiqeessu ooma kan irraa baasu jechuudha. Sirrii ooma irraa baasne akkuma argitan kana qulqullaa'ee jira. Akkuma argitan kanatti jechuudha. Wanti afaan jiru. Akkanatti eegalee booda amma keessatti jiruudhaan xiqqoo hin danfisne jechuudha xiqqeesse osoo isaa adda ta'e irraa lola'eetiin danfisa. Maaliif oomni irratti harka didee hafe kun illee irraa baya akkasumallee immoo akka dafee bilchaatuufis hin gargaara jechuudha danfisuun sun. Akkuma isatti mul'atu kana qulqullaa'ee irraa jira. Amma ini orang lain kasih kucing. Oke.
Egaa akkanatti hundi isaatu qulqullaa'ee jira. Iddoo jirraa. Egaa akkuma kana bishaan keessa jira. Keessaa naqameera. Isa kana amma jala godhaan xiqqoo ol danfisee jechuudha. Akka miidha sochaatii naqe. Laboo ibidda fedhasan beektu mana waliin. Haala kanaan amma shunkurtii keenya bilcheeffannee egaa wanti kun osoo guyyaa ta'e irra bareeda ture jechuudha. Walduraa duuba isaatiin namatti agarsiisuuf garuu amma akkasitti namni toonni makiinaan hin argamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf amma shunkurtii keenya bilcheeffannee waa mara qopheessinee ganama akka itti mul'atu jechuudha foon. Kanaaf haala kanaan shunkurtii keenya bilcheeffannaa. Ni mul'ata jedhee yaada habaa'u mul'ate ilaala. Ibidda irraa fagaadhee jira waan ta'eef mul'atu haxumaan hedduu dheeraadha kan marqaatii. Isin jenna abbootota keenya. Egaa kana gooneen booda shunkurtiin halluu bilchaatu itti qadaaddannaa gammaa uumaa ittiin galchine shunkurtii qofaadha. Akkasiin jenna turtiin keessan faana haa bu'u. Buusi argaman. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitan kana jechuudha bilchaatee jira shunkurtiin akkuma argitan kana buutee jira. Isa sirriitti bilcheessuu qabdan yoo barbaadan bira distii aga jalaa sirriitti agarsiisuu danda'a kun. Bira distiin keessan akka hin qabanne haxuma dheeraadhaan harka keessan osoo irraa gadi hin taa'in akkanatti waliin dhahaa bilcheessuu qabdanii. Ibiddi nama rakkisa. Amma eega shunkurtiin keenya ganata akka bilchaatee zayitii itti naqna jechuudha. Egaa zayitii akkuma argitan kanaani asitti kan naqadhee jira. Lukkuu lama hojjeteera waan ta'eef kun akkuma argitan kana meeshaa xiqqoo kanatti kan naqadhee jira. Yookaan naqadhee jira. Bismillah itti naqa jechuudha. Lukkuu lama waan taateef malee kana guutuu itti naquu hin qabu ture. Haala kanaan waliin geenna waan zayitii yeroo baay'ee zayitii itti baa'atuuf akkana yoo godhanii jedhan waan zayitii qabuun fakkaatu shunkurtii waa gadhuuf jechuudha. Garuu adda bilchaataa deemuun itti bahaa deema. Aanaa gadi itti naqe argitanii jirtanii. Akka goonee kan xiqqoo bilchaatu eenna san booda barbaree keenya itti galchine jechuudha. Haxumaan hedduu dheeraadha. Ibiddaa fi anuyyuu wal bira hin geenye jechuudha. Kun fageenya irra jira. Bulchinee jechuudha ganama barii irratti waan biraa immoo oofafoon jechuudha. Hojii irraa dhisuudhaaf oofama irraa jechuudha. Amma kan tokko keenya bilcheeffannee jirra jechuudha haala salphaa ta'e. Egaa akkana gooneen booda cinanii waan garaagaraa egaa booda dhaqeetti galu. Amma kan tokko godhama bilcheeffannee jechuudha akkuma haala bareeda ta'e jechaa ture kun. Kana fakkaata. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaataa kun bilchaateera jechuudha akka jaalalatti bira distii furdaa waan ta'eef yookaan hadiida waan ta'eef hin qabatu waan akka isheetti mul'atu kana sirriitti bilchaateera jechuudha. Waan sana sirriitti agarsiisuu danda'a.
qopheeffatteera. Amma wanna tokko nuti egaa asitti timaatima yeroo baay'ee lukkuu gisee hojjetanii itti galchuun filatamaa miti jechuudha. Akka kiyyaatti akka nama biraan beeku ani ittiin galchu. Maaliif jennaan waxii yookaan ittoo guyyaa tokkotti dhumu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Garuu kan turu yoo ta'e timaatimni ni balleessa waan ta'eef osoo itti galuu baate filatamaadha. Amma maal itti galchuun barbaada xiqqoo qullubbii adii itti galchuu barbaada. Qullubbiin adiin haala kanaan gurgurudha. Daabboo kana mixiinqii beeksisatti agarsiisne galgala hojiin nutti baa'ate waan ta'eef xiqqoo biizii ta'ee jechuudha. Akkana isiniin jenna daabboo kana eeliin kun akka nu jalaa hin qabne zayitii akkana jalqaba dibuu qaba jechuudha. Zayitii kana dibeen booda lixii kiyya fide itti godhadhaa jechuudha. Kookoo wal fudhatee kookoo kan ture garuu gabaan amma waan hin jirre lixiin kun haala kanaan faayee gad deebi'ee jira. Agartanii agarsiis ol bahee deebi'ee gad deebi'ee jechuudha. Sirriitti bukaa jira. Sirriitti wal fudhatee amma isaa kana hin dhoofne itti godhuu qofa. Sirreeffanneen booda baasneetii irraa godhanna. Liqqoomaa garuu gahaadha. Waan biraa biratti waan qabadheef inni argitan kun immoo qimamiidha waan biraati miti. Kan isin jenna sagaleen waan kan ta'e suuta ka dubbataa jira jechuudha. Gibbii keessa namni hin jira. Nama akka hin jeendhee fi harka waan ta'eef haala kanaan daabboo keenya waliin goonne yoo xiqqoo fol jedhe walumaan paatiraa keessa galchinu ta'a. Hanga sitti turtiin keessa nama lamuu ganaa ta'u viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Egaa tasuma dhaquu namaa zarii bira jechuudha. Guyyaa nadhaa jimaata. Inshaallah jimaata ganama. Wanni arganii akkana hojjennu kana ganamaan akka deemnee jum'aa achitti salaamnuuf jechuudha. Kanaaf haadha fi bira yeroo takka zayyaruu hedduu barbaachisaa fi bareedaa waan rakkillee jaalatudha. Kanaaf yeroo takka simboon boroo rabbi jedhe borumaan jedhanii barii ta'e yadaadha. Asallaa jirti jechuudha. Haala kanaan goone xiqqoo inni kofol jedhe walitti deebina jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa amma daabboo kana as keessa galfatu jedha. Eeleen kiyya kana kun lixiin kenna akkuma argitan kana kof jedhee jira. Hagan eega kof jedhe keessatti illee xiqqoo hin turse jechuudha. Sootti lokkosin as keessaa taa'u akkuma argitan kana barandarra jira. Sookeetti alatti waa hojjetaa jirra waan ta'eef asumaan isallee keessa fadhee as keessaa taa'u jechuudha. Akkuma argitan kanatti kana absuudhaatti godhee absuudhaa gurraacha haala kanaan sirreeffannee itti keessa keennee jirra. Xiqqoo turee itti lokkosa jechuudha. Sookeettiin kiyya barandarra jira. Qomodoora siniin jedha kuna. Asiin kun as keessan daabboo bal'aaruu dandeenya. Egaa kunis isin agarsiisaatu nuti immoo gara ittoo deebina jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kun daabboon gahee irraa baafne isinitti agarsiisna. Meeruma horiin tura isiniin jedha. Harka tokkoon
baay'ee nama guba paatiraan ho'aadha waan ta'eef jechuudha. Maashaallah maashaallah. Yarka koo wah maashaallah gartanii daabboo ajaa'ibaati jechuudha akka inni itti ol bukuke. Dura akkuma dura isiniin jedhe ije keessa jira ture lixiin isaa jechuudha. Amma kunoo bilchaateen booda akkanatti osoo dura ittiin lokkosin dura ka jalaa lokkosama san booda ka jalaa lokkosee xiqqoo ture lokkosa jechuudha. Eeleen kiyya akkas yeroo baay'ee san booda yoo inni jalaa ol bukuke ka gubbarraa itti lokkosaa jechuudha. San booda haala bareedaa kana egaa kana fakkaata hordoftoota keenya ittoon keenya ga'ee jira akkuma argitan kana ibiddi dhaabamee jira jechuudha jala biraddisti akka itti fiite ilaala. Meebani ga'ee jira kanaaf amma keessaa nadha jechuudha. Egaas boolonni dadhabnee ilaalla akkuma argitan kana jira. Haala kanaan bilchaateera jechuudha. San booda keessaa nadhaan waliin turaan mallee. Egaa akka wanni na yalaan gubne sufura na yalaan gubne waa irra kaa'ee jira. Kunuuti erga ba'een booda kana fakkaata. Amma irra nadha jechuudha. Kiraan asir daabboolleen kunuuti. Kiisisa. Egaa daabboolleen kun haala kanaan qophaa'ee jira. Isa cinatti waxii kennallee asitti keessaa naqanna jechuudha. Ilfaasiri. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitan kana kaanee jirra. Isinitti mul'ata jedhee yaada kunoo as biratti gugguduunfinee kaanee waan qabnu uffata illee akkanatti kaanee jirra isiniin jedha. Egaa gara asallaa deemuuf yaadha. Du'aa godha. Egaa yoo karaa nuti tole karaallee isinii waraaba. Yoo nuti toluu baate immoo egaa kanumaanii halkan hojjetaa bullee kunoo sa'aa kanatti ciree keenya nyaannee bahaa jirra jechuudha mana keenyarra. Egaa magaalaan asallaa maal akka fakkaattuu fi karaa illee nuti tole tarii namatti toluu dhabuu danda'a meeshaa midhaan qotuutu waan qabnuuf jechuudha. Kanaaf nuti tole isinii waraabna yoo nuti tolin immoo achuma geenne viidiyoo biraa isinii waraabna jechuudha. Ammallee wajjin bu'aa deemuutti jirra akkuma argitan kana isiniin jedha. Egaa turtii gaarii qabaadha.